السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا وردفتوتا صالحة يمتوب أكم جرت نجا كيسني الحمد لله جرة نجا لنوتي جراتون نجا توا هندا جالا بك جرت نوتي ربي نجا سنها تاسيسو إن شاء الله اسمنا توكو قبل اسني فين جرا منو ما أرجتن كندا من التشودا منو ما إلالتن كنا qorqorroon hirkatee jiru gibbii fundureetu dhakaan dhakaan kaamoodhi akkasitti girgiddaa hirkatee jira. Keessoo isaa namatu jira. Keessoo isaa kaasuun naaf hin mijoofne nama kireeffatee keessa taa'aa jira ammaa fi garuu mana gurgurtaadhaa fi kaa'amee jiru. Akkuma argitan fillafiitii madrasaati. Manichi fillafiitii madrasaati jechuudha. Safara bareedaa karaa guddaa irratti ol garagalee akkasumallee madrasaa irratti ol garagalee jira. Manichin kan argamu godina Jimmaa aanaa Qarsaa magaalaa Sarboo keessaa. Ijoolleen Sarboo hin beektu jedhee abdii qaba safara kana jechuudha. Naannoo madrasaati. Madrasaadhumatti ol garagalee jira bakka. Karaa malee wanti jidduu jiru hin jiru madrasaadhaa fi akkasumallee karaan jidduu jiru karaa guddaadha. Karaa guddaa aspaaltii irraa fidu jechuudha. Abbaan bitachuu barbaadan itti dhihaadhaa. Madrasaan ammallee hin jalqabamne safarichi yeroo madrasaan jalqabe safara ho'aa. Akkasumallee bakka hojii adda addaallee nigdii adda addaallee suuqii waan akkasii uumateetti banuufillee safara mijaataadha. Bakka hojiitti jedhamee baay'ee barbaadama jechuudha. Naannoon kuni boronsaas kunoo kana fakkaata. Namoonni bitachuu barbaadan manni akkuma inni hin gadda isinitti hime guyyaa guyyaarraa gatiin isaa dabalaa jira. Abbaan bitachuu barbaadan bitadhaa. Namoonni maallaqa qabdan illee bitanii lafa keessanii ji'a lama ji'a sadanadha. Wallaahi kuma dhibba lama bu'uu danda'a jechuudha. Manni baay'ee tokko ol kaaran manni ji'a lama ji'a sadii dura kuma 600 880 hadha miliyoona hidhamaara jechuudha. Akkasumatti gurguramaara. Jireenyaaf osoo hin taane mana adda addaa jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan achi teessanii hojii waa lama hojjetachuu dandeessu jechuudha. Warroonni biyya Arabaallee biyyoota adda addaallee jirtan lafas ta'ee mana karaa salphaadhaan achi teessanii nigdii nagadachuu dandeessu. Mana tokko yoo fakkeenyaaf yookiin lafa tokko yookiin mana tokko yoo bittan ji'a lama ji'a sadii booda baay'ee tokko isiniif bu'aa jechuudha. Inshallah. Akkasitti manchi seera qabeessa kaartaa qabaatiif dhiiseessaa hin barree. Inshallah abbaan bitachuu barbaadan keessaan na dubbisaa. Lakkoofsa bilbilaa koo Duwwaa 941527463 imo WhatsApp Telegram na dubbisuu na argachuu dandeessu. Qorqorroonni kun egaa kan hirkatee jiru akkuma isinitti hime gibbiidha. Gibbii isaatu irraa buqqa'ee dhakaan fillafiitii wayii jira. Inni namuu jedhee akkasitti irraa buqqa'ee kunoo madrasaan isa kanaa karaan isa kanaa laa kunoo manichi fillafiitiin isaa akkasii dhakaan nammee jirullee manichaa fi akkasitti nammee jira. Safarri isaa akkuma argaa jirtanuu baay'ee tokko bareeddii safaratti wallaahi. Madrasaan kunoo laafsa karaadhaa olii kana laa madrasaan. Warroonni erga biyyaa baatan tutturtan egaa safarri kun as dhiyeenya akkanatti ta'utti jira. Beekuu dhiisuu dandeessu. Kun madrasaan akkas fillafiitiidha. Asiin immoo yeroo akkas deebinu immoo karattiidhuma guddaa kana qabatee xiqquma asii akkas ol deemsisee aspaaltiidha. Aspaaltiitti dhiyoo jira jechuudha. Aspaaltiittis madrasaattis mana barumsaa tokko immoo jira. Elementarii jedhama akkas xiqqoo immoo ol deemamnaan mana barumsaati. Kanaaf warroonni bitachuu barbaadan manni kun isin hin darbini. Namuma biyya keessaatu qabdii jalaa kennee ka'ee hafee manichi ba'eera naan jedhanii turaniyyuu
kan dheengadda dabarsee miti laanni dheengadda manni isaallee akkanaa miti gadi garagala inni kara dudduubbeetiin jira. Inni kun immoo madrasaadhumatti ol garagala laa kunoo. Inni abbaa bitachuu barbaadan itti dhihaadhaa ayyaakumullah. Gatiinsaa qarshii 1700 Itoophiyaati. Akkasitti namni bitachuu jedhe 500 jalaa kennee namni biyya keessaa jennaani abbachi guutuudhuma barbaanne nan akkasitti hafee abbaan bitachuu barbaadan itti dhiyaadhaa qarshii biyya keenya qarshii 1700 gaasa sababa safaraa sababa karaarra ta'uu isaa akkas ta'e manichi kan immoo xiqqoo kana olii immoo qajeelee sirriitti qalamiin dibamee maal jedhee immoo babbareede miliyoona waan akkasiiti jechuudha wallaahi. Kunoo bukkeedhuma kana mana lama taane gara olii isaa kan jiru miliyoona 2 jedhamee jira jechuudha. Akkasitti malee jedhamee taa'ara. Kunoo asfaaltiin bakka xiqquma deemnaan kun akkasuma asfaaltii biraa. Annaa mana kana gaasiin hin darbina abbaan bitachuu barbaadan ifamallee viidiyoon dheerateera.